السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدا قابلتوتا هردفتوتا جالتمتوتا أكسما ماتي FM تكنولوجي نجينا ربي بك جبت مرتي اسم براها دك ويجا الراس فيديو أداة كيسيني قولنا في نيجود فيديو أنتون أكما إجانا قرتن جودا واي يوتيوب تي والقبات واي يوتيوب تي والقبات أكاتاتي channel يوتيوب خمالك سرتي دلقو أكاتاتي بنو وجلال جودا قابلتوتا هردفتوتا خيل فيديو كون اسم برباج سجى واني يادف فيديو خنا اسمي دلقو جودا dhumarratti kabajamtoota hordoftoota keenya seetiingii tana sirreessinee akka yuutuubiin booda yeroo chaanaalli keenya guddatee wachaaworii 4,000 ga'ee sabskiraayibiniin 1,000 ga'ee akka miiseejii nu ergu akkaataa itti godhaniin isin garsiisaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Maaliif bakka tana yoo akkanatti sirreessinee bakka tana hin guunne jechuudha foormii bakka tanatti hin guunne booda chaanaalaa miti jechuudha wanti nuti banne bilaashuma lafa jira waan ta'eef ilaa hanga bakka tanaatti isin garsiifna jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Nu hojjetuudhaan afeerraa keenya. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaala kun chaanaala guddachuu jiru waan ta'eef chaanaala kana bira dhaabbatanii akkasuma viidiyoolee adda addaa fuulduraaf akka isin dhaqqabduuf jechuudha chaanaala kana sabskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa yeroo tuutan ol godhachuudhaan yeroodhaan viidiyoo teenya akka isin dhaqqabdu godhachuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma viidiyoo tana YouTube algooriizimiin obboleeyyan keessan hedduu biraan akka ga'uuf viidiyoo tana laayikii kennuufi hin dagatinaa isin jenna. Yeroo osoo gumingaa kabajamtoota hordoftoota keenya waliin akkaataatti YouTube banatanitti haa isin dabarsuu jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya YouTube banuudhaaf jechuudha gizee biraawuzara feete keessa seente jechuudha. Akkana siin jaa akkuma agartan sign in siin jaa jechuudha. Sign in siin jee akkanatti iimeelii si gaafataa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Iimeelii kireet godhuun xiqqasho nama rakkisa waan ta'eef moobaayiliidhaan kireet goonee haa walitti deebinu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee gara silkii teenyaatti dhufnee jirra jechuudha. Amma wanni godhuu deemnu iimeelii kireet goonee jechuudha. Hayyee iimeelii kireet godhuudhaaf asumaan jiimeelii keenya seenaa jechuudha. Asumaan bakka gubbaa tanarra dhuftanii jechuudha kilik gootanii achi booda add another account kajoo kana kilik goonaa jechuudha. Achi booda googilii jennaani achi booda paatornii moobaayilii teenyaa bannaa jechuudha. Continue jennaani. Hayyee asumaan create account jennaani for myself jennaani. Achi booda maqaa barreessinee jechuudha. Akkuma agartan gaa maqaa barreessee jechuudha. Achi booda next jennaani. Achi booda bara dhalootaa kana guunnaa jechuudha. Achi booda next jennaan jechuudha. Akkuma agartan filannoo keessaa nuu fide jechuudha. Kanaafuu Farishteek 333 kajoo kana qalamaffaa kana filannaa achi booda next jennaan jechuudha. Achi booda next jennaan paaswordii guunneeti. Asitti lakkoofsa bilbilaa yoo barbaadan guutuu dandeessanii yookaanis booda guutuunis nama rakkisu waan ta'eef amma nuti bira dabarraa jechuudha. Skip jennaan. Akkuma agartan kireet goonee jechuudha. Next jennaani. Agree jenneen booda akkuma agartan kabajamtoota hordoftoota keenya kireet godhannee jechuudha. Iimeelii haaraa. Hayyee amma iimeeluma kanaan jechuudha gara yuutuubii banuutti haa dhayinu jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufnee jira. Iimeeliis kireet godhannee jechuudha. Hayyee amma akkaataatti seetaap yookiin sign in godhan isin garsiifnaa jechuudha. Asumaan bakka sign in jettu tana kilik goona. Achi booda iimeelii reefu kireet godhanne san itti galchinaa jechuudha. Hayyee achi booda next haa jawuni. Achi booda paaswordii galchina egaa. Achi booda next haa jennuuni. Achi booda not now jenneetuma bira kunnaa jechuudha steepii tana. Akkuma ijaan agartan kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaala sign in goonee jechuudha. Hayyee amma chaanaala banuudhaaf jechuudha bakka profaayilaa tana kilik gizee goone akkanatti nu dhufa achumaan create channel kajoo kana kilik goona. Akkuma agartan footoo upload godhichaa footoo upload haa goonu. Footoo nuti jettan fakkeenyaaf upload godhu dan jennaani. Akkuma agartan tolchine jechuudha. Maqaanis kanuma haa ta'u kan fedhan godhachuu dandeessanii jechuudha maqaasi.
Achi booda create channel kan jedhu kana click goonaa jechuudha. Akkuma ijaan agartan kabajamtoota hordoftoota keenya chaanaala create goonee jechuudha. Achi booda akkuma agartan jalarratti upload viidiyoo ja'a. Viidiyoo upload gootanii dalagaa teessan ooffachuu hafa jechuudha. Dalagaa ooffachuun duratti wanni viidiyoo kana isin qabadhee dhufeef jechuudha. Akkaataatti chaanaala keenya yeroo subscriberri keenya 1,000 ga'ee akkasuma chaawariin keenya 4,000 ga'ee akkaataa miseejii itti nu ergan jechuudha. Google AdSense'n akkas goonaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. San godhuudhaaf asumaan amma piroofaayilii keenya bira deemnaa. Achi booda YouTube Studio kan jedhu kana click goonaa. Akkuma agartan YouTube Studio nu baname jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Hayyee amma asumaan jechuudha bakka setting itti tana click goonaa. Achi booda click gisee goonee akkuma agartan bakkee basic information jala country of residence jedha tana select godhannaa jechuudha. Akkuma beektan YouTube'n jechuudha biyya Itoophiyaa kanatti hin dalagu waan ta'eef biyyoota gurguddoo akka USA fi UK fa'aa godhachuu dandeessanii jechuudha. Asumaan amma United States haa godhu. Kan jalqabaa erga location biyya teenyaa jijjiiree jechuudha. Achi booda feature eligibility kan jedhu kana click goonaa. Achi booda akkuma agartan viidiyoo upload godhuu dandeenya. Playlist create godhuu dandeenya. Ammoo viidiyoo daqiiqaa 15 ol create godhuu hin dandeenyu jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasuma thumbnail jechuudha ol baasuu hin dandeenyu viidiyoo teenya irratti. Akkasuma live deemuu hin dandeenyu. Wayii nu dhorkaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana banuudhaaf jechuudha asumaan click goonee achi booda verify phone number kan jedhu kana itti galchinaa jechuudha. Bilbila moobaayilii teenyaa jechuudha. Akkuma agartan asumaan biyya teenya irra dhahinee Itoophiyaa jenneen achi booda bilbila keenya itti galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf haatti galchumeen. Achi booda get code hin jaanii. Achi booda koodii kanaan itti galchaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Achi booda submit hin jaanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota. Asitti gisee deebinee refresh goonuu akkuma agartaniif refresh ta'ee jira jechuudha. Amma viidiyoo daqiiqaa 15 olii gadhiisuu dandeenya. Thumbnail fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma akkasuma live illee deemuu dandeenya jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Achi booda erga kana goonee booda bakka tamda'ina asii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan monetization kan jedhu kana click goona. Akkuma ijaan agartan chaanaala create goone jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma akkuma agartan subscriber zeeroodha. Public watchawariin zeeroodha. Akkuma ijaan agartan kana. Hayyee amma wanni tuunii jechuudha notify me when I am eligible kan jedhu kana click goonaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana jechuun maal jechuudha yeroo subscriber kuma godhadhee akkasuma watchawarii kuma 4 godhadhee miseejii na erganii jechuudha Google AdSense. Akkana goonaan achi booda notify me kan jedhu kana click gisee goone akkuma agartan we will send you an email when you are eligible to apply. Jalaa kaafnee hanga gubbaatti isin hin geenye jennee abdii qabna jechuudha. Akkaataatti YouTube sirrii create godhanii jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan viidiyoon har'aaf isinii qabnee dhufne kana fakkaatti. Viidiyoon tun akka isinii toltu abdii guutuun qaba waan ta'eef viidiyoo kana like kannaa fi isin jenna obboleeyyiin keessan bira akka geessuuf jechuudha. Chaanaala kana subscribe godhuun nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isin jenna. Yaada yookiin gaafii yoo qabaattan gama koomentiitiin nuun gahaa isin jenna. Hamma viidiyoo biraatti wal garuutti nagaya rabbii keessa nu jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.